gooftaa keenya Yesuus Kiristoos himuu qabdu jechuudha. Uummata hundumaatti akka Yohaannis fa'aa akka Phexros fa'aa uummatatti labsuu qabdu. Waa'ee keenya maa kan jedhu jechuudha. Waa'ee keenya gochaa keenya maa kan jedhu. Faarsuudhaaf maqaa Abbaa Ilmaa fi Qulqulluu Sadii Waaqa tokkootti amannee waa'ee keenya maa gochaa keenya maa gaarummaa keenya maa waa'ee keenya maa gochaa keenya maa gaarummaa keenya maa